kaunti afaan kan dubbatti cufa namuun beek yoo tunitti nuu daramte armaaf Itoophiyaa lamaan jidduullee guddoo irree nuu taati warra eger media tanatti gad dhufee hojii tanaan deemu waan nagaa Itoophiyaaf Keenya lamaan jidduu akkisiin nuu babal'ifte kaunti deena Tanariifaaf Madeeraaf Wajeeraaf Gaarrisaaf Siyolloo Madeera shufna mafaan kan dubbatu yoo afaan Somaaliitiin diqoo gargar gorrelle haa taatu namorii tiffatee akkas bulbulu yoo akkana laftee intan giseetamu Itoophiyaa fara lamaan jidduullee warri horii tiffat kun dhibdi xiqqaa nagaa dhabaa tokko qaba warri miidiyaa kun ammoo guddoo biyyoltiin dhufee waan nagaa jidduu tangaas warri eger arma ganna kan ka arma hojjatu akka inni eger waltee nu qabee warti fata horii horsiisee bulaa Itoophiyaa fara lamaan jidduu tochuu akkas barbaachif taan Itoophiyaa sirkaal keen ka Itoophiyaa ka Oromoon arra bulchitu guddifnee galat galchinaafi ka obbolees Jawaar harkaa qabu gam kanaan harkaa qabu kaanni arri dhufee Keenya kee jiru dhiyaadii keessuma qabdu waliin dhiyaadii Keenya dhiyaadii kaunti Madeera si dhiyeessite ta Moyyale ta Madeera si ta Marsabee si dhiyeessite ta Siyolloo si dhiyeessite ta Tanariifaa warri labsuun cuuf kana si dhiyeessite afaan tokkoon fagoo si baran agartaan ta'e nammoo har'a sababu ati nam dhiira ka Itoophiyaa bulchitee walti qabdee adoo al jirtu adoo al jirtu walti qabdee Itoophiyaa muluu walti qabdee dabisii kee jir dubbattee kan sodaatin kan dheetin kan irraan gabaabbatin walti qabdee arra Itoophiyaa galtee Itoophiyaa walti qabuu jirtu ka Soomaaliif Oromoo walti qabuu jirtu ka Oromoo fi Amaar walti qabuu jirtu ka uummata Itoophiyaa cuuf walti qabuu jirtu harkisii kennina si waliin jirra akka nam keenyaatti akka nam keenyaatti harkisanii kennina nu kaunti Marsabeet kee qubanna naga qabna waa warri horii diqqoo faa walti guggufatu malee sun dhibiin jiru naga qabna naga keessan ka Itoophiyaallee eegi ati Itoophiyaa galti jabaadhi uummata keen ka Itoophiyaa jiru ka gosgosa ka Soomaaliyaa haa ta'u ka Oromoo haa ta'u ka Amaaraa haa ta'u ka gosgo cufa walti qabuu jirta tiifi keeyyoon ulaal kale guyyaa dheengeddaa Direedaawaa jirta Tigraay suma jira fula cufa siddeem agasirri walti qabi aganaan keessa baa galatooma. Galatoomi ajabbicha kan inni duuba jaarolee gabraa jechi tokko lama sadi jedhe ammaan tan namni nu dhiyeessinu jaarsa Osmaan Guutuu kan inni kaawuntii Tanariifaatti dhufe akka inni illee jechi tokko lama waan OMN kan irra jechuu danda'u dhiyaadhe. Bismillahirrahmanirrahim. Galatooma maqaan kee Osmaan Guutuu Waacuu barisa dheellee qooqanne wartanaariifa kaawuntiyaati ormaay bultoo galchum nageeyaa afaan kun namin dhageenin jira duum ormaan hin banne ormaan Oromoo kee jirti baadho walumaan jirra tanaafuu galataaf duudhaaf faaruun ta rabbiyaati rabbi guyyaa kan armaan wuttiin nu dhufe nuti akkan gammad qabna wan guddoo nu gammachiif qabnaay wati nu gammachiif maan Jawaar Muhammad media inni nu dhufeen tan guddoo raganna akjaba qara gurraan gammachuu qabna rime garaanen hin beekaa Jawaar Muhammad jabaadhi rabbina si qarqaaru daddoo teen bare wal bootiin beekan biyya teen sun dum tanaafu ani dubbi guddiyoon qabu gammad guddoo qom malee jaarolee fi ijoollee qeerroo Tanariifaatti waliin dhufne suni sii kaatee qara nagaa nam fuut feda inshallah war Tanariifa kauntiya lafa kaka jabaadha talameessitoo Tanariifa kaunti gost afaan kan dubbattu gos gugurdaan afaan kan dubbattu ormaa munyoyayati waataay gariin nama gumnu qubatti ammoo diqiyyoo ammoo warra afaan kan dubbasuni guddoo irra fayyideeffannaa OMN TV kasaafi yoo reediyoo kasinne hin dhageenna ammoo dhaloota irra tan dhufnaas eebbifanne keenya kasi dhalatte jabeen guddoo arganna oduteenni bara walba gurraaf wan walbootiin dhageenna tanaafuu gammada Jawaar galatoomi ulfaadhi rabbiin asi ulfeessu
أكتن أورما وتقبض كعرب بلسوم أورما درجان أكسر أمة إسلام أشوف والتقبي ربين قالت ككسيلي با وياك إيام رب جنة سيكننا تاني بكينيا ديادي وري تنعرف عليها سيديس ديم بيد إنقدان وري كيادو في فلسوني ينام دبسة يا براتني جار سف جارتي في جول لنشوف هي سبارته وجسنت تكارت أوجتين سبارتني ربيني هادور قولا سيبول شوينا جزاكم الله خير تان ورمو الناس شوفا هرك كنفنا جبسنا في أتدي سينو كينيا تينا ديادي قالتوا ما هورا بولا ريبانا جزاكم الله خير ما شاء الله قالتهم thank you أنيس تنعرف هذا في أني أورمين أورومو أكاس بيتنتي أوروميا هرمين تنتي أوروميا أيون تنتي أوروميا نو غوبانا مانجد دوفانجيرا هرميتو دوفانجيرا أكاس مالي أنا أفان أوروم بيك أمس جارسا مانديرا كاونتي غرا والتجيت أفيرو بربانا حميلة كنافي حميلة محمد رشيد from Mandera County. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمشوفا لنا جاي سنفودة أفان ور منديراتين نمشوفا السلام عليكم مرة ميسو سنينجد. قدو يتجمعنا ميديا أفان كنا كجوجا كان إيكو جيران إن شاء الله أكريفو شيخين كان الردوبته كوان دنسا وان دوغا وان أمت كان والتقبا يرب الخير ردوبة يرب الهتو تانين قالت ربي ديبف بعد سن أبوليس كان جوار محمد كقدو مغيسان ودقين كأمتنا زايد والتقب أكريفو بوليسكي يندورة ترمد دبتي حاجين كغسكمو صومالي أورومو أمهار أمد إثيوبيا شوف والتقبة قدو إرغمان فول درد ديم جنة ربين هاي تسغر غارو جنة نوليني دباف دبا سبير جنة تاني إن شاء الله نشوفتي أبوليس ولين دلن واني استعماري والتنمنا هجالبانه أمة كتانه والقبنه أفان تكدبن بفتتين تكا نمو كان صدّا كان أبوليس كان أبويا إن شاء الله نجا هيرا دبنده نجا أن مهل تغمنوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. I want to recognize the presence of former Deputy Speaker of the National Assembly, Honorable Farah Maalim. Welcome. Secondly, I want to recognize the presence of Somali business community. And thirdly, I want to recognize the presence of Oromo business community. Kanitan Sudan, Obo Yunis Haji Kasim, Kanas Asa Averum Barbada. Hamile Kanavi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبو ليانتيا أسرتي وندبر ينجرتو هدونا دباشو مال جنان كما تشوراشو الحمد لله بق أني قاف بيابان وانا كنا ندفان يعني بانه أمتا كنا أمتا إسن أرجتان كنا كأورما كأورم كبورانا كإسن أرجتان كنا كسومالي كنا ولين كنا كيسة أفتمنه كنا كيسة تنه
akkasi jiraataa turre argitanii alhamdulillahi wanni kun gadhufuuf waggaa 20 ani haga biyyaa ba'e jechuun rakkoo biyyaa nu baase irratti waggaa 20 as ture kana irratti argitanii ummata kana waliin jiraataa turre jechuun alhamdulillahi rabbil alamin rakkoo jiru marayyuu namni nurraa dhaabatee rakkoo karaa nu dhufteetiin akka baqataatiin nu dhuftullee namni nurraa ittisaa ture rabbi isaan haa galateessu tushmiyee ali waariyoo isaaniitu nu bira dhaabataa turanii argitanii rakkoon hedduu alhamdulillahi wanna kana rabbiin isa haa galateessu obbo Jawaar kaasiin nu ga'ee adda ifnana kana nu baase rabbiin umrii isa haa dheeressu nama ammallee bakka ga'u rabbi isa haa godhu Itoophiyaa qofaa fi miti Afrikaa nama bakka bu'u rabbi isa haa taasisu jedha kanumatti aansuudhaan argitanii wanni jiru waa hedduutu jira jechuu gammachuu fi waan dubbadhu hin qabu ijaan TV keessan laalamalee adda isa argee jechuun obboleessi kee kan haa ta'u argitanii waa hedduutu as keessa deemaa ture waa hedduu reebamaa ture kana maraa jala tarree alhamdulillahi adda Afrikaa guutuu wali qabee nama deemuu rabbi isa haa taasisu nu maraa wali qabee jechuu warra afaan kana dhaga'u adda wal arguu kennaaf gammachuu guddaan dhagama nama maraanuu jechuu warra afaan kana dubbatu cufaanuu kana ta'ee ammallee Sumaalota warra nu waliin jiru warra Islaamaa kanallee kanneen cufayyuu galata guddaa isiniif qaba asii baatanii obboleessa keenya simachuu fi galatoomaa isiniin jedha OMN ifaa ka aduu ka bakkalchaa ka kana maraa haa taatu kan mara wali qabdu haa taatu galatoomaa isiniin jedha. Thank you, Honorable. Thank you so much. Next, I would like to invite Ahmed Ali representing Somali business community. Karibu. kabajamtoota teenna obboleeyyan teenna aan maqaa kiyyaa Haji Ahmed Ali Musa naan jedhama warra godina Gujiitiin dhufe nageelle maannaw kanaafu OMN kennatti guddo galatti itti deebisna obbo Jawaar Mahammadi nami ummata Oromoo bilisumse Jawaar Mahammadi nami ummata Somali bilisumse Jawaar Mahammadi Somaliin Oromoon Somali angositi Amariyaana haa ta'u ammoo ganni kiyya ka hagana anga'ee biyya itti guddate biyya Oromooti itti fuudhee ilmaan itti dhalee itti nagaan uummanni Oromoof uummanni Somaalii obboleeyyan wayaaneetti wal nyaachise nami ammoo wal nyaachise kana keessa kaase obbo Jawaar Mahammadiiti biyya Gujii keessa guddadhe biyya Gujii keessa dhaladhe laf dhibiin beeku ifi ammoo Somaalii ummati Somaalii fi ummati Oromoo obboleeyyan akka malee jaalanna kanaafu nami yoo mataa kana irraa dhukube dhibi isaa sun laf cufu hin dhaqaba nami keen nami wal tanaqe hin beetan isanu wayaaneetti wal nyaachise nami nurraa baase garbumaa san nami nurraa baase baay'ee galatti itti deebisna itti dhaamannallee ummanni keenya tokko nami nu gargar baasu hin feenu nami nu wal nyaachisu hin feenu bara hedduu nu garboofatanii turani kanaafu baay'ee galatti isin deebisa goski ya Mariyaana warra nageelleetti godina Gujii keessa qubadhaa ana aga waayyuu qubadhaa OMN rabbi haa jireessu Jawaar Mahammadi Taklaa Ministirii kenna rabbitti shuumi kanan duratti maal agarriiseeta wani nu agarre OMN yeroo amma daawwannu hin dhossinna dhossee daawwanna hebelu beetaman isaa oomi jira durnuun jedhaa turani arda oomisi bilisa taate lafa cufa makiinaa isaa wani kaan itti laxafanii achaba keessatti akka malee yaa'uu jirti Nairobiin akkas bilisummaa kan rabbitu nu dhaqabsiise namni nu dhaqabsiise baay'ee galatti itti deebisna waan isa na caqastaniif galatooma jiraadha salaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh Galatoomi Ahmed Ali amanta namni nu dhiyeessinu jaarsi Booranaa Gollich galgaloodhaan jaarsi kun jaarsi gudduun beekame haa durii Boorana akka malee bulchi hasola dhiyaad Gosioya
Mheshimiwa Gavana Muhammad Ali ya Marsabit County, Mheshimiwa Gavana wa Mandera, Ali Roba, waheshimiwa wabunge wote, masenators wote, viongozi wote walioko hapa, maprofessors, assalamu alaikum. Ankara galati rabbi guddaa galcha. Galati rabbi mbadini kadeemum deemne guyyaa arra Oromoo tan waqtii tan keessa jiru. Kaan afaan Oromoo media network waan isii dubbannu an guyyaa kan guddoo galati rabbi guddaa galcha. Ana malee galata malee jawaari galchu gurbaa kan. Hi gurbaan kunini waan ajabuu baase. Waan jedhe annama gosa miliyoona 55 keessaa dhaladhe akkam nan caqamnee jedhe duniyaa qabbaas. Duniyaan kaatee nami wal irraa network jissee si caqasuu malan akkam si caqamnee dubbisuun caqasanii gura onne horate gad bayee har'a kan mul'ise Itoophiyaa walitti qabe pongezi. Eko sin jennu. Wanchuf Oromo caqasa. Oromo nan fiduu dandeetedhaan. Tanaaf waqtii guddoo gannu guddaa aktisummaa ta'een goga saree gubbaram guyyaa rabbi yaduuf ariyaayuu arga gubbaraftan. Ufdeesanii akka udaan tarrii hin ta'ina. Udaan tarrii yoo akkan dhiitan gargar qilee duudan waan tokkollee hin dalamsan. Yoo wal qabatan kan aga guddiftan yoo suni Oromoo gosa maana qabdi tabee kamti taatan. Gammachuu irratti nafina wal dhagaa wal qabadda gosa lafkee waliin jirtan cuuf qabadda akkasi namtaan nam caqasa. Akkanaafiyyuu waan an jedhu naga guddoo qabanne goschuf akka obboleessi kiyya kaamu Soomalii ka Mariyaana ka Armeeji jedhe ka Nageelle Booranaatii dhufe afaan inni ammaan tan Oromoo dubbate pongeessi guddoo galatti galchaa. Gos walti qaba gos jirtu lubbuu qabdu Soomalii Oromoo obboleeyye jedhe akkasii wal qabaddaa walin qotina warra harka wal meeysanii cufte harka wal qabaddaa ado teettanu harka wal qabaddaa akka tokkummaa mushikaneni mukono ile tuunesh unity tokkummaa akkisiin dura deem asanteni sana akka yoo wal qabatan dura deemna. Akkanaafiyyuu waan taata wa tokko beekaa. Nami kaya kumar gua barresu ka waqoru ka gaazexirri waqoru ka reediyo kee gua dubbatu yoo waan dubbat beektansaa yaa gostiyya waan isaniin jedhu mheshimiwa namicha gui Rep ya Marsabit County Safia gaazexirri qora yoo cufa dubbisiis deem yoo cufirra wayedan why ما في الرواقران سببه غاني هي mambo lazima tutafikiria. She is representing us in Kenya, Parliament of Kenya, born in Kenya, brought up in Kenya, educated in Kenya. Intersuwani sindir kesa dalatisani. I am telling some guys, naambia nyinyi, wana nisantim. Waanam tula kimne naga guddimne wal qabanne tokkummaa Oromoo jabeessine duratti hin deemnu. Wabunge senators wabunge wetu lazima nyinyi muangalie lala kwa nini hiyo madam na chokorwa isima chokoran. Why? She is your colleague. Furthermore, we want to know clearly wale ambao wanajaribu kuchokora. Tunataka kujua. Kwa hivyo Tokuma network
media Oromo network suni walti kadumne wanan kadadu network tunin akisin semuten network achigara Marsabit County demte fula chufa dagamte southern part Ethiopia northern part of Kenya chufa dagamte dubbin tundura demte galchumina ganu walinjin fena akami ori walgulgale walinjin fena hora bula debana kawal kabanuti naga gudisa wala getu gudisa. Thank you so much. Asante sana. Tumpigie makofi tafadhali. Tumpigie makofi. Mzee wetu ameongea kweli kweli, ila nataka niombi kwa yeyote yule ambaye atakuja hapa. Tuko hapa kwa jukumu lingine muhimu sana, lakini mambo ya siasa kidogo, tunapenda siasa lakini kidogo siasa tuhepe tafadhali. Tafadhali. Jarsi bichade amo wanum politikati aye. Akasumani? So akimo ile. Hapana taka mambo hiyo. Ale duba mwai kiba kiran. Bas, na wewe acha hizo story. Na utulie hapo. Bas, sante sana. Amas, I want to introduce poets. Walaleisa. Hey, Oromo manjeda oja walalo jalkabe. Walalo na walalesa. Gurana ergisa. Gurra kofamidi. Afanin jalisa. Amile nakana. Guys, I'm trying. Yes, I'm trying. So thank you so much. So amasa walalesa toko ka makanisa kadir gara waltajiti aferu barbada hamile kanavi har kanavi. Galatoma. Ijoolleen Booranaa jirtu? Ijoolleen Booranaa jirtu? Ijoolleen Oromoo jirtu? Oromoon Ormaa jirtu? Oromoon Gabraa jirtu? Oromoon hundinuu jirtu? Eessa jirtu? Eessa jirtu? Bijira. Hagan. Jirtu yoo isiniin jedhe jirra naan jennaan kun afaan Oromooti Booranni dhageenyaan yooyyaa anaa dhufu baga nagaan dhuftan jenna afaan Oromoo keenyaan. Baga wal agarre baga wal baranne ijoollee biyya kanaan edaa jiru asis biyya kana ijoolleen abbaa gadaa ijoolleen Booranaa. Booranni hangafa Oromoo nus ilmaan barentoo siniif taana qomoo ilmaan Oromoo keenyaaf Itoophiyaan tokkoomo. Galanni kan Rabbiiti waan hunduma dura tokkummaa Oromoof kan ta'e bu'uura. Daayirekteriin OMN iftiin xallaan siyaasaa kunoo dhufee nu keessa jira. Qilleensa Oromiyaa isa bilisoomse Oromoo hunduma isatu tokkoomse. Dhugaan kan isaati qeerroo isatu kaase. Ibiddi isaan qabate akka laayyoo dhaame qeerroo kallattii hundaa tokkoome wal waamee tarsiimoo isaatiin hunduu ajajame. Tarsiimoo isaatiin hunduu ajajame gaaf qeerroo Jawaarii tiim lammaan uumame. Tiim lammaas Jawaariin ofitti dabalachuun qabsootti seenan kaanii gammachuun muummeen ministeeraa Doktorri Jaalalaa Abiyyin dhalanne diina injifachuun. Jawaar eessa jira? Jawaar ilma xiiqii qoricha haftee miniliki tokkicha kuma caalu eenyus hin madaalu.
abbaa waadaa abbaa gochaa dubbii isaa hojiin tolcha sagalee kee bookkisaa kee sodaa kee diinni sokke yoo guddistu yoo dubbattu onnee cabsita madaa buqqifta qeerroo jettee abdachiifta dhugaa dubbattee sodaachifta qeerroo jettee abdachiifta dhugaa dubbattee sodaachifta si abbaan qabsoo si abbaan kiyyaa anaa jiraatu bada jawaarii kiyya Jawaar Oromoodha mucaa afaan dammaa situu nuu facaase qabsoo bilisummaa qabsooteettu dhale Abiyyii fi Lammaa qabsooteettu dhale Abiyyii fi Lammaa leenca fakkii namaa goota ija barbada leenca fakkii namaa goota ija barbada jabaa akka qeerransaa ilma abbaa gadaa fayyaa ta'i umrii dheeradhu siin jechuun barbaada Oromoon Booranaa Keenyaaf Itoophiyaallee silaa tokko taanee wal qabachuun mallee waan tokkummaa tanatu waa guddoo nuun galle tokkummaa jechuun wal gargaaruu waliif dhaabbachuu waan cufaan wal yaadachuu gaddaa fi gammachuunis walirraa qooddachuu namni afaan tokko aadaan isaa walabaa nuti ilmaan Booranaa Gabraa Gujii Gurraa bakki dhalootaa keenya walitti nu qaba namni cufti nama sila wal jibbuu malle afaan tokko dubbanna nu cufti ammallee wal qabannee qoqqooteen wal qabannee tokkummaa keenya jabeeffannee aadaa Booranaa qabna Oromoo irraa dhalanne garriin seenaa qabu lafa ofii irratti dur rakkoo fi bal'oo irrattis Booranaa wal bira dhaabbatti barana dur rakkoo fi bal'oonis Booranaa wal bira dhaabbatti Booranni aadaa isaatti nama hunda jaallata inni kaan Itoophiyaa kaan Keenyaa jiraata inni kaan Itoophiyaa kaan Keenyaa jiraata mee ergaa Boorana Itoophiyaa gurra isin buusu waan dhageettan isin yoo dhageettan isin gammachiisu ka Itoophiyaa keessaa Booranni bilisoome Booranni hangafa taanaan Oromoon tokkoome gadaa isaatti deebi'ee bakkayyuu wal waame gadaa isaatti deebi'ee bakkayyuu wal waame Oromoon tokko goonee gadaa isaatti deebifnee Itoophiyaa Oromootu gadaan bulchaa jira isin hin dhageenne Gadaan Itoophiyaan ittiin bultu sun gadaa Booranatu arma jira kanaaf sin barbaanna miidiyaa OMN Nairobi gad dhaabbanna nu gargaaraa isinin jedha dhuma walaloo kootiitti waan isin gaafadhu akka iyyaafannootti kan inni iyyaafadhu nama gadda qabu wanni nan fakkaadhu ijoollee Booranaattu yoon inni yaadadhu qalbiitu na babbade Oromoo Booranaa tokkotu waggaa ganna 500 jula na jalaa bade barbaadee qoradhee BBC afaan Oromootiin iyyaafadhee caafii ishee argadhe Keenyaa keessa gara taana riivaa kana jiru mee bira naa dhaqaa waggaa 500 dura orma jedhanii ufitti baasan maqaa Maaliif akkas jettu yoo naan jettani Oromoon tokko ta'uu fi isinuu dhageettani gaafa Oromoon tokkoome inni Keenyaa keessaa kan Itoophiyaa waame Itoophiyaa Oromootu bulcha sirna gadaan tume nawa na dhageeffataniif galatooma isin jedha Mashallah thank you so much brother Kanitan Sudan walalesa afaan Swahila okay tuko na mtu ambaye anatuletea shairi kwa lugha ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili ni lugha ya kitaifa ya taifa la Kenya. Ana mashairi mawili, moja linasema kwamba shujaa, na tunajua shujaa wetu ni nani hapa. Pili anasema jicho letu na sikio letu. Jicho letu na sikio letu ni OMN, Oromia Media Network. So nataka nichukue upenyu huu na fursa hii kumkaribisha ndugu Kiponda kutoka kule Pwani aweze kukariri shairi. Karibu. Galatoma. Asante sana. Mimi ni Mgiriama, jirani ya Muoruma. Niko na mashairi mawili. Kwetu ni Malindi. Nataka nikisema mtandao Oromia, jicho na sikio letu.
Mtandao Oromia. Oromia Media Network. Our eye, our ear. Ni shangwe twashangilia, ni siku ya uzinduzi. Uzinduzi wa media, mtandao wa uwazi. Mtandao Oromia, chombo kilicho azizi. Mtandao Oromia, jicho na sikio letu. Kote katika dunia umeshakita mizizi, Uropa hata Asia, Marekani ndo makazi, na Kenya umeingia kuzidi kuchapa kazi. Mtandao Oromia, jicho na sikio letu. Jamii kuizindua, hiyo ndiyo yake kazi. Watu wapate kujua, watoke kwa usingizi, wachukue na hatua za utetezi. Mtandao Oromia, jicho na sikio letu. Maovu kuyafichua, hiyo ndiyo yake kazi. Waovu kuwakamua, kukiokoa kizazi. Hiyo ndiyo yake dua, wanyonge wapande ngazi. Mtandao Oromia, jicho na sikio letu. Mengi umeshafikia yaloleta mendelezi. Mfano ni Ethiopia, yalifika mageuzi. Na watu waliolia wakayafutwa machozi. Mtandao Oromia, jicho na sikio letu. Ni mtandao huria, woga hautendekezi. Katika yote dunia, kwa habari na ujuzi. Umoja kuchangia kuboresha uongozi. Mtandao Oromia, jicho na sikio letu. Ni jicho la kuonea, sikio la masikizi. Bendera itapepea, masika na kiangazi. Tupate kuendelea, kizazi hata kizazi. Mtandao Oromia, jicho na sikio letu. Kadi tamati na tuanikiwapa kumbukizi. Leo tumeuzindua mtandao mpekuzi. Masikio mefungua na macho sasa ya wazi. Mtandao Oromia, jicho na sikio letu. Now I have a song for a hero. I have a song for a hero. I will read it. Naimba wimbo mzuri, wimbo wa sifa elezi. Ni wimbo wake Jawari, huyu wetu mzinduzi. Vizuri ni msawiri, sawia wake uzuri. Kweli katika dunia hawajesha mashujaa. Katika dunia hii walikuwa mashujaa.
walotetea jamii kwa wingi wa ushujaa, wakawa hawatulii ili watu kuwafaa. Katika yetu dunia wangaliko mashujaa. Weledi wako sisiri, kijana mtenda kazi, hukuonea fahari Marekani kubarizi. Hali unazo dosari kuliko wako walezi. Katika yetu dunia wangalipo mashujaa. Hulali ewe jawari ni saa 2 malazi, na huogopi hatari wazidi kuchapa kazi. Aliwario akiri wewe ni kielelezi. Katika yetu dunia wangaliko mashujaa. Mfano wako jawari ni kama Gandhi mithila. Mfano wako jawari ni kama Gandhi mithila. Nao wako ujasiri wafanana na Mandela. Katika zao safari hawakutaka madola. Katika hii dunia tuko nao mashujaa. Twakuvulia kofia, twakupigia saluti. Twakuvulia kofia, twakupigia saluti. Mwenyezi Mungu jalia anayekupa sauti, azidi kukuinua palipo juu kuketi. Katika hii dunia wangaliko mashujaa. Na wewe aliwario heko na kupa kongole, kwa haya maandalio kutuletea mvyele. Kwetu chetu kipimio umeangaza miale. Hakika wewe shujaa wangaliko mashujaa. Kipo ndani meshakiri kuendelea siwezi, walakini nakariri mtandao uko wazi. Katika hii safari Mungu awe kiongozi. Wazi wazi twawaona wangaliko mashujaa. Galatoma. Wow, tumpigie makofi tafadhali. Tumpigie makofi tafadhali. Tumpigie makofi. Walalesa Maljet. Jawarin Mandela Oromoti. Jawarin Mandela Oromoti. Thank you so much, Brother Kiponda. Without wasting time, I would like to invite Gadisa Abdul Wahab. Walalo diko kaba, walalo sunuko pese. Astin boda, Honorable Ali Wario Affair, inshallah. Pigeni makofi. Kerron Borana jirtu. Kerron Joar jirtu. Borani Kenya jirtu. Oromo Norma jirtu. Eisa jirtu. Nairobi Kenya OMN ebisu jiraja. Gaaf tokko beektaa gurbaan dhiyootan bakka hojiititti aboo haateetu teennaan hay akkamii booyyee lakkee bara haateetii du'eennaan
OMN dumatan sayi juar dubatenna laki gandarra indagena laki khijibai mali bakas yete yennanen yo juar indagenu man yenu jirti yebo wan bija juar dun chala be gaye chudaf je juar yechun abba ke roti abba kabsoti arantana namni asakana walin nukabe Oromia Media Network ijab gurra Kenya. Gisaka amile nukannabi. Ana dufu juar, ana dufu ana nu Oromon Kenya ba esi jalanna. Dufati TV ta OMN di ba dagamanna. Dufati TV ta OMN di ba dagamanna. dur halala tenye khasi ega turre arra rabbi famdi ijan si agarre arra rabbi famdi ijan si agarre Oromon borana seraf safu qaba akkuma gaaf dura arras harka qaba akkuma gaaf dura arras harka qaba tadina fulanne dina fi tadina makanne seraf safu gada arras indaganne Senaf safu gada arras indaganne. Arras gadam bulan sirna demokrasi banan buurrisa as demokrasi banan buurrisa as. Maliga hamile ninjirtu bar hamile. Muka gobbo irra jirma waan eegani Oromo borana yoo jaalala malee jibba waan beekani Oromo borana yoo jaalala malee jibba waan beekani beela walini qufa wanis walini qobaa fi nyaatan hin dhiisu gadaani qobaa ofii nyaatan hin dhiisu gadaani Borani gota baay'ee qabu baay'inni isaanii hedduu hangan qabu kunis Keeniyaadhaaf kunis Itoophiyaaf kan wareegamanii baay'ee hangan qabu duuba bakka lachuutiif maaliif qooda dhabu dubbiin takkittiin tun waan itti yaadamuu qabu dubbiin takkittiin tun waan itti yaadamuu qabu Keeniyaafis duratti Itoophiyaafis duratti gaafa rakkoon dhufte hin deebi'an duubatti isaan duruu goota diina dheeysanii hin deebi'an godatti diina dheeysanii hin deebi'an godatti roorroof harkan kannan hanga mo'atanii diinaaf gad hin ciisan hanga injifatanii diinaaf gad hin ciisan hanga injifatanii walin gurguratan diina walin kennan nama wal dhabalee gadaan fayyifatan badii guddoo dhufteef gadaan seera qaba abbaa badii hojjeteef gadaatu adabaa abbaa badii hojjeteef gadaatu adabaa galatooma OMN miidiyaa keenya gurra keenya ija teenya isaa waa agarra isaa waa dhageenya asin nu barnamuu kanaaf baay'ee dhagamanne isin hundi keessan guddaa galatooma isin jaalanna I love you Mohamed Tumpigie makofi tafadhali. Thank you so much. Galatom. Asante sana. Thank you so much. Ladies and gentlemen, allow me to invite a member, the legislator of Burra constituency, Honorable Ali Wario. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hoggantota Oromia Media Network, Tintala Siyasa, Director OMN Obule Asken Jawar Muhammad, Governor Asken Laman Asjirtuf, Senators Ken Kasjirtuf, Members of Parliament, Ummat Oromo, ka Somali, ka Garri, ka Gabra, ka Asjirta, Assalamu alaikum.
Allow me to invite Professor Guyo. Allow me to invite Professor Guyo, who is going to represent the scholars. Hamile Kannafi. Professor, karibu. Karibu. Yoya. Karibu. Thank you. It's a big surprise. And it came a bit too early. Assalamu alaikum. Nagain badada. Fafaya. I think for the benefit of minority, I want to speak English. Wam afam borat injeda wana son to bin haja picture ranam. Amo manje nana ibika afan kan ege nejira. Dikoto kuna fas na khena. One or two things in English. And I'm going to be very brief. Number one, I want to recognize the presence of the allies from the Boran community who are here. From wherever you are, let's greet the people. I was told I'm representing you because I'm the professor of obstetrics and gynecology at the University of Nairobi. Number two, I want to recognize the Kero movement. Men amis man Kero ka asjirtu. I think the struggle is successful because of you. Jawair, I want to thank you and thank you very sincerely for two reasons. Jawair, I come from a place called Sololo. It's a small town, rusty town in northern Kenya, bordering Ethiopia. I think we suffered more than any place in the world attributed to the struggle. Many people from Sololo have lost at least a relative. If through your struggle, we can sleep comfortably at home, our children will go to school, what else can we say to you? In 2016, I visited Addis Ababa for my own official purpose. It was shortly after the massacre at Iresa Bishoftu. Fula Bishoftu kana Iresa biti ada jilai demtu nam dug fiten. And I have nothing to tell you. And that's when the movement of resistance started. At that time, in Hilton Hotel where we were, there was no internet. I did not see this thing happening. Internet was closed in entire Ethiopia. There's no Facebook, there's no WhatsApp, there's no nothing. Aimed at controlling the resistance. Now, I did not see this thing happening today. It has happened very fast. Courtesy of very brave, courageous young man who turned the world upside down. I'm sure many people in Ethiopia do not believe that this day has come to pass. Ethiopia guya 2016 jikuna itoko anachi deme, no ujite inaf deme, kordaktarota jiratana bachi deme. Guya sun kwa jeli gafarti fly laf irresa dani nafitani, la ardat kwa Bishoftu eden, adsabar rafagoni ni, karibu kilomita shantamati. And once internet fakana chuhim ballesan, manje nang gafasi gafonu kunini, jalkabat. I think we need brave, courageous people. And you are one of them, you have proved it. And there's nothing anybody can say. Thank you very much. Thanks for the northern people. I've not mentioned this. I think your work through this media is something which is supposed to educate us and bring unity among the people of northern Kenya and southern Ethiopia. I know many times people say to Boran, Somali, whatever. We are all brothers and sisters. There's no difference between us.
The division is all colonial. We are the same people. Through this media, Oromo Media Network, I hope you are going to, your network is going to educate the people and bring revolution for peace and harmony in northern Kenya and southern Ethiopia. So I think with that, I want to stop because Ali is jumping up and down. I don't want to disappoint my brother who has ambushed me. Thank you very much. Thank you very much, Professor Guyo. Thank you, Professor. Professor Amile Khanna. Otu kono na do sina fagate